Saayibaa kiyyoon guutuu nu fuudhee jira amma jireenya kana kuulii biyya arabaa kan numan dalagaa fuudhuun barbaada akkam jettamee gashti. Inni kun shan makiina bitaa amma baajaaji takka bitaa. Suutii tun bar jaalala istooriitiif malee beektaa jaalala biraatiif. Salaamu alaikum. Akkam nagaa yaa bareedduuti yaa horfooti. Numan jira qaalitti yaa maaliif jirta? Beektaa waysi gaafadhuu dhufe bareedduuti yaa. Beektaa saayibaa kiyyoon guutuu nu fuudhee jira amma jireenya kana kuulii biyya arabaa kan numan dalagaa fuudhuun barbaada akkam jettamee gashti. Duuba akkam jetta mee mana keessa gabbara qarshii mee kafallame wal fuuna ragama abbaa keetiif illee fiti. Ayyee mana keessa qarshii mee game qarshii mee geette mee. Duba kuma kudu shanii kana duba ammaan tana sharafni kun soddomi wayit ergama kuma kudu shanii kana gaafa na si erge maala kana nifiifun qabu kuma shana kana fiddaa jee kudhan afaanidha yaa mee mukubni kudu shan makiina bita amma baajaaji takka bita. Duuba dhalaan tuni bare maqaa dubrummaa kana firraa buuftee bareedduuti dhaggeeffadhu ana baluu na heerumee maqaa shoodde na heerumettee sanboota achi gara galtee firraa buuftee maqaa dubrummaa san teessee nagaar ana baluu na heerumee goolota yaa isin barumaan fuune jetti beeytaa isin kun maqaan sii galtee. Lubbuyyee dhalaan suutii tun bar jaalala istooriitiif malee beektaa jaalala biraatiif yaatu. Dhugaamoo? Dhugaatiin tuni kuma kudha shan ayyee amma gaddeessa kun irraa bu'ii mucaa kanneen jaaladhe akkatti moggaadhe qabu qarshii waa wal jaalanne ergina jetti duba qarshii kuma lamaaf sadiitti deebisiree gabbara kana maalaan qabnu takki saayiba kiyya tokko jira beektaa mee yoo na gargaare irra dawwaleetiin fida usme wal marannaatillee nakkeettuuni. Ani heeruman fedhaa ani kun suutii ana keessa amata sadiin taa'u jira akkana inni liqii barbaadullee jettee gaafatta dhageesse. Amma nuti kan jeeti isarra dawwallee waan inni nuun jiru dhaggeeffannee yoo san booda irraa arganne waan argannu hunda haasofnee itti haasofnee naafeeti akkasitti waan ni goona dhageesse wal fuunee gaa yoo jireenya kun beektaa takkumaa fi lama. Beektaa dhalaan suutii tun beektaa xiqqishoo teessee kaatee nama yaalaa baati tanaan sodaadhee fufnu didee taa'u jiranii fun. Ayyee mee usgaa saayiba kiyya kanarra dawwaleetiin bareedduuti yaa gati dawwala meena dhuggaddu takka. Ayillee dhaggeeffadhu. Abichoo saayiba kiyya tokko irratti dawwala. Ayyee jedhu. Ya Abdul Fattal. Salaam alaikum. Akkam nagaa? Nagaa fayyaadha. Fayyaa keeti jirta? Jirra beeytaa. Hajaata kamsi dhufe? Hajaata namee irra gaayona furuu barbaadde intala namaatiin qabadee dhufe beeytaa? Kunoga akkanatti gaamiyyoon qarshii kuma kudha shanii mana keessa erganii fuudhanii achi
Ani kan kun kudhan shanii qabu kaa kumni kudhan shanan kun beeyta amma biyya takka bita amma Abiyyi Ahmaduu ni bita. Amma Abiyyi Ahmaduu bita sharafa qaalee kanatti si galtee. Kuma kudhan shanii itti gaa kuma kudhan shanan kana dhalaa shammoo kudhan bituun deemu mee yoo na argate yeedin si dhufe gaaniin kun mee kam jetta atillee gaa manguddoodha gamiyyoo ganda isaanii beeyta. Milkiyoona suma erti suuta Arabiyaa tana erti karaa dammaan kana erti. Akkanetti mee ilaali gaa humni kudha shan gaama baajaaji takka nama bitaa bara. Mee gaafadhu mee wal bari mee keessa erti. Maal jettee booga barri gaddiinii biriyaan kuma kudhaniiti gaa'eeti. Maallaqa gaanii laalla. Kuma kudhanii. Kuma kudhanii gaddiinii jira jettee maal dalaabee ta'aadha duratti kuma qabsiisiin hammaan tanaa immoo kuma kudhanii jaanii. Kuma kudhanii kana bar maariin sadde jirti beeytaa kuma kudhanii kun maallaqa inni humni kudhan jechuun amma sharafa 45 yoo dho'i 42 yoo dho'i qarshii meeqa dhufa. Amma gaa kuma kudhan kanarraa gaa ammaan tana hojii wal mari'anneeti gaa ammaan tana akkasitti gandadda wallaa jennu. Gandadda wallaa. Abbaa isii raqama mee himi miyyoo raqama abbaa keeti. Mee raqama abbaa ishii irraa fuudhee irra walleeti gaafanne gaa ammaan tana. Raqama abbaa keetii mi'uusi. Ayee duwwaa 9. Duwwaa 7. Os abbasiiti fida. Ala. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam nagaa jirtanii? Ayyoo fi ijoollee hundi nagaa? Guddaa fi xiqqaan nagaa? Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam nagaa? Fayyaadhaa jirta? Fayyaadha ijoolleen nagaa qabdi? Nagaa isin nagaa qabdini? Nagaa fi ijoollee takkaan wal jaalate? Akkasi karaa keessan maal bita gaa karaa keessan dhufne akkam jettan jiru. Akkam jedhanii kan eegan. Amma gaa akkana kaan ogootuuf si dhufne abbo. Akkana kaan ogootu. Abooga. Biyyoon sun dalagataan manaa baate nuti disee jenna. Egaa warri biyya alaa Ameerikatti hunduunoo bu'aa meeqa buufata biyyatti gahe isin akka bu'aa lafa muutu bu'aan heerumtu. Bu'aa kana abboo bara namni tokko qofaa waliin mul'ifatu nam lamaayyuu warree waliin mul'ifatu wayyaadha. Aboona dhageenya. Isin kana waalaa obboleessee birraan finne. Irraa kafallaa takka kanan yaadin. Kuma kudha lama irraa hawanta. Kuma kudha lama Itoophiyaadha mootuutiidha. Itoophiyaa kuma kudha lama. Tuutii nama fida. Riyaala kuma kudha lama bilti. Riyaala kuma kudha lama riyaala tuutiiti. Riyaala kuma kudha lama bilti miti jiran. Yaalaka hawaalaatuun kaan lamma dura. Ne kafallaa abboo wanna hundinuu jaalalaa beekaa amma ijoolleen jabanaa kun. Yoo akka wal jaalatte kana wal bira dhufte haraam inni jala ijjeesu. Akka haraam inni jala hin akka gootuuf kara gadi biyya beekta. Ijoolleen biyya kanaa ta'an abbaan naamu ta'an guddisee abbaa gaafataati. Kun abbaan gaafattu kun nama tokko filattiin kana godha jechuu ni beekta. Adoo anangaa hawaalaa guddaadhaa galeessee kafaltuu hiikan beekannitu malee waan feete haabise. Rabbiin sitti gaafata gaabboo garaa yoo gara fee dhufnee harka nu garbitee rabbiin sitti gaafata beekta. Dhugu akka kanalleedha. Yoo isin kun haaraam dalagisaati rabbiin irraatti gaafataati. Karaa seera qabeessaati rabbaan bitin dhufna kana nurraa fudhadhu. Amma mee
Miyyoo fi abbaabboon hojjaa san itti dhiisi. Obsi haasa'e. Yalla mee amma dubbii fixaa gaa amma waa beektaa nuti kun sana teenya rasiidaan isin taasoo jirra jee. Rasiidaan haasoo jirra gaa abbaabboo fi mee nama hundallee olii galchaadha miyyoon gaa honooni jirtii miti. Deegaa dhibba keessanii bar dhibbaa fi 15 inni dee. Abbo kan yetamati. Ayega dibara bonga bu. Yolle namba de sini jiyate. Ada to raile marane jarte wakile ne marane chigaye. Efan mane re telewan kan lagalai. Waan se de gafadu ne kinama jirra. Ha. Waan takkan gafadu wannan jiran biran basha keeda kita. Yalla me wali deebina rasini sirra dhaabbatee jira. Ayya ayya.